dhiiraniif durbii wal fudhatee bakka hin taane dhaabbatee dhaqee suuraa wal kaasee bakka adda addaa dhaqee suuraa wal kaasee caffaruun kuni waan mataa keenya cabsu waan ta'eef ati muslimaa fansi gorfataa jira obboleessa keenya obboleettii keenya adaraa. Bismillah alhamdulillah rabbil alamin assalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Akkuma beekamu ustaazota keenya Sheekh Hawwii Sharafu Sheekh Daawudii wajjiniin argamna. Inshallah wanti nuyi haasofnu waa'ee cufaa mana barumsaa kan kutaa 8 fi kan kutaa 12 kan ministirii qoramaa gariin immoo intiraansii qoramaara. Kanaaf waa'ee kana irratti bicuusii haasofna. Kuni kar tokkoon gammachuus qaba. Gammachuun akkamitti akka gammadamuu qabamu bifa shari'aatiin bifa hadiisni quraaniin ajajeeni akkamitti maal gammaduu qabna bifa kamiin gammaduu qabna isa jedhu inshallah Sheewwii gaafii karaa isaaniitti dabarsee jennaan. Sheewwii gammachuun akkamitti gammadamuu qaba? Namni gaafa kutaa 8 fixee jedhee gaafa kutaa 12 fixee jedhee akkamitti gammaduu qaba? Gammachuun suni bifa kamiin ibsachuu qaba? Si kana irraa bicuusii nu haasaati. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu jechuun barbaada. Ergan kana jedheen booda akkuma beekamu gammachuun hundinuyyuu diinal islaam keessatti daangaa qaba. Gammachuun faallaa kitaaba rabbii ta'e gammachuu miti gadda malee. Kana irratti dhaabbachuudhaani barattoota keenyaaf ergaa an dhaamuu barbaadu. Mee gammachuudha moo gadda jettee gammadda namni tokko wuxxeetii kan kee kan hin barin utuma ta'e waan itti baate ministirii keessatti qoramtee ministirii sana keessatti in kuftamoo hin kaataa ituun barin tokko waggaa 8 guutuu baratte qabxiin kan kee si dabarsa moo sin dabarsu yooma dabarfatte iyyuu immoo sirbuudhaan gammadamaa sirbanii karaa irratti ba'anii caffaruudhaan gammadamaa tokko eessa haayiqii deemtee caffaruudhaan gammachuun agarsiifatamaa akkasumas bakka adda addaa ijoolleen keenya wal keessa nammanii bakka adda addaadhaa dhiiraniif dubrii wal keessa nammanii kan asii ka'anii saqqaan deemanu jiru jechuun dhagaa. Kan asii ka'anii haayiqii gibeen gama kan deemanutu jiru jechuun dhagaa. Haayiqii asii kan deemantu jiru jechuun dhagaa. Obboleettii kiyya obboleessa kiyya adaraa gammachuun bifa kanaanii miti kan inni gammadamu. Gammachuun kan keennis irraa barbaadamu sirriitti barumsa kee qo'attee barumsa kan kee yoo dabarfattee jiraatte alhamdulillahi rabbil alamin jettee rabbii sammuunaa kenne tola saatiin akkan darbu na godhe yaa rabbi galanni si haa ga'u jettee ofii keetiillee gammaddee haadhaaf abbaa kee of eebbisiisu. Ulamaa'ota